Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Dhukkubbii kutaa sagaleeffaa callisummaa dubbachuurra caalu. Eekkamsa caalaa gaarummaa kan jaallattu yaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos baay'ina obsa kee akkan beekuuf furtuu cuftuu arrabaa kan taate callisummaa naaf kenni jedhu malkaa Yesuusii kan geessan. Gooftaan keenya Yihuudoonni mannaa sobaan irra deddeebi'anii yeroo himatan, yeroo arrabsan, yerootti ga'isan kan obsee baay'ina obsasaa akkamitti hubachuu dandeenya? Waan hin balleessinetti yeroo himatamtu waan hin raawwatiin raawwatteettaa jedhamee himannaan du'aaf geessisu yeroo sirratti banamu callisummaan fudhachuun baay'ee cimaadha. Kanaafis saariin mataa kee irraa ittisuuf yaaluun keenaaf tarii dubbachuu dabartee warreen si himatan, warreen si arrabsan, warreen sitti tufan lafta afaan bantee akka isaan liqimsitu taasisuu osoo dandeessee taasisuurraan deebitu. Gooftaan keenya garuu hundumaa taasisuu osoo danda'u callisummaan fudhate. Callisummaan amma kanaa callisummaa akkamiitii? Obsa amma kanaas obsa akkamiitii jennee sirna qulqulleessaa keenyaan dinqifachuurraa kan hafe maal jechuu dandeenya? Callisummaan gooftaa keenyaa dubbii Yihuudootaa caalaa laphee Philaatoosiin booji'e. Dadhabbiin Waaqayyoo namarra jabaataa jechuudhaan akkuma dubbatamee obsi gooftaa keenyaa Philaatoosiin dhiphise. Akka himatamtoota warreen biroo lubbuu isaa fayyisuuf imimmaaniin dura mootichaa kan hin kadhanne, himannicha fudhachuu diduuf kan hin yaallee, himattoota isaa deebisee himachuun mataa isaa bilisa baasuuf kan hin yaallee, funyoo sibiilaan hidhamee osoo harkifamullee warreen isa harkisaniin kan hin falmine, himatamaa taa'umsa murtii du'a isaa irratti murteessu dura dhaabbatee raawwatee boqonnaa fi nageenyaan dhaabbatu. Gooftaarraa kan hafe argee kan hin beekne Phiilaaxoos hangafoota lubootaa caalaa callisummaan naazirtisaa isa booji'e. Phiilaaxoosis Yihuudoota mooraala dhaabbatanii iyyan dhiisee gooftaa keenya qofaatti qorachuu eegale. Wangeelli akkas akkuma jedhu. Phiilaaxoos ammas gara mooraa bulchaatti seenuun gooftaa keenya Yesuusin waamee mootiin Yihuudootaa sidhaa jechuun gaafate. Gooftaan keenya Yesuusis deebisee ati kana kan jettu mataa kee irraa moo namoonni biroo waa'ee koo sitti himan jechuun deebise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 32 hanga 33. Dubbachuun yeroon jira waan ta'eef gooftaan keenya deebbii kenne. Deebbiin isaa garuu gaaffiidhaan ture. Ati mootiidha jettee kan na gaafattu ofuma kee irraa moo isaan waan sitti himaniif jechuun deebise. Deebiin gooftaa keenyaa kun irra keessaan yeroo ilaalamu akkamitti akkas jedhaa kan nama jechisu fakkaachuu danda'a. Ta'us gooftaan keenya kana kan jedheef gaaffiin Phiilaaxoos deebbii lama waan qabuuf waan ta'eef. Gaaffii ati mootiidha jedhuu fi kaan hafuuraa yoo ilaalame inni Kiristoos waan ta'eef eeyyeen ati iyyuu jettee kan jedhudha. Qeesaariin kan dhiibu mootiin biraa kan kaane kan sodaatan ilaalcha warreen Roomaa yoo ta'e immoo gooftaan keenya ani iyyuu mootii miti jechuu danda'a. Phiilaaxoos yeroo gaafatetti ati kana kan jettu mataa kee irraa moo namoonni biroo waa'ee koo sitti himan jechuunsaa gaaffiin kun sirraa kan ka'e yoo ta'e ani mootii miti kan jedhuuf waan Yihuudoonni sitti himan qabattee yoo ta'e immoo masiin mootichi ana jedhe adda baase kan sitti himuuf ka'umsa gaaffii kee natti himi jechuusaati. Phiilaaxoosis gaaffii gooftaa keenyaa waan hubateef wanti Yihuudoota bira jiru akka isaan galchine agarsiisuun ani Yihuudaawwiidhaa gosoota kee hangafoota lubootaatu natti dabarsee si kenne malee maaloo maal balleessiteettaa jechuun deebise. Gooftaan keenyas deebisee mootummaan koo kan lafa kanarraa miti, mootummaan koo lafa kanarraa taateetti osoo ta'e harka Yihuudootaatti akka hin kennamne loltoonni koo naaf waraanu turan. Amma garuu mootummaan koo asirraa miti jechuun deebise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 32.
Gooftaan keenya deebisaa kanaan mootummaa isaa samii fi mootii aangoo lafarraa barbaadu kan taane al tokkotti sobachiise. Mootummaan koo addunyaa kanarraa miti jechuun Yihuudoonni akka isa matan mootummaa Qeesaariin dorgomuuf sodaachisu akka hin qabne hubachiise. Deebiin kun laphee Philaaxoos kan boqochiisu ture. Sababni isaa dhiphinnii fi itti gaafatamummaan Philaaxoos inni guddaan aangoon Qeesaar akka hin tuqamne taasisuu qofaa waan tureef. Jechi mootummaa koo jedhummoo Kiristoos mootii ta'uusaa kan agarsiisudha. Barreessaan seenaa mana kiristaanaa Awusaabiyoos inni Qisaariyaan akkuma jedhee mootummaan Kiristoos seerota biyya lafaan kan hin murtoofne barumsa isaa waaqummaa fi isa samii kan ta'een lubbuuwwaniif kan ibse waan ta'eef addunyaa hundatti kan babal'atedha. Kana irratti hundaa'uun mootummaa isaa jedhamnee kan waamamne maqaa isaatti amananii kan isa waliin bu'an duuka bu'oota isaa mana kiristaanaa bu'uura isaanii irratti hundooftee fi maqaa isaatti kan amanne nu kiristaanotadha. Mootummaa isaa kan jedhamne isatti kan amanne nu kiristaanota yoo taane mootummaan koo addunyaa kanarraa miti kan jedhu akkamitti ilaalama? Gaaffii nuti kan jirru addunyaa kanarra miti jedhu kaasuun hin oolu. Gooftaan keenyas addunyaa kanarraa miti jedhe malee addunyaa kanarra miti hin jenne. Manni kiristaanaa fi kiristaanonni maqaa isaatti amanan addunyaarradha malee addunyaarraa miti waan ta'aniif. Gooftaan keenya waa'ee kiristaanota warreen jalqabaa waa'ee duuka bu'oota isaa yeroo dhugaa ba'u an addunyaa kanarraa akkuma hin taane isaanis addunyaa kanarraa miti waan ta'aniif addunyaan isaan jibbe jechuun dubbateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 14. Namni amanu tokko jireenyi isaa addunyaa kanarra ta'uun rakkoo hin qabu. Addunyaa kanarraa yoo ta'e garuu rakkoo qaba. Kiristaanonni addunyaa kanarra jiraachaa addunyaa kanarraa kan hin taane addunyaan kan isaaniif hin taane lafarra yommuu ta'an warreen samiidha. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota birootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 38. Mootummaa Waaqayyoo ala kan nu taasisus addunyaa kanarra taa'uu osoo hin taane addunyaa kanarraa ta'uu keenyadha. Kadhachuu kan qabnus hammina addunyaa kanarraa akka nu eeguuf malee addunyaa kanarraa akka adda nu baasuudhaaf miti. Gooftaan keenya guyyoota dhumaa irratti kan kadhate kadhannaa isaa isa guddichaa irrattis akkas jedhee ture. Hamminarraa akka isaan eegduuf malee addunyaarraa akka isaan baastuudhaaf si hin kadhadhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 15. Philaaxoos deebii gooftaa keenyaa kanaan Kiristoos mootii Qeesaariin kuffisuuf yaaloo kan taane yoo hubateeyyuu dubbiin mootummaa koo jedhu kan sodaatamu osoo hin ta'in Kiristoos mootii akka ta'e kan agarsiisu waan itti ta'eef kanaafuu mootummaan kee lafa kanarraa miti malee ati mootii dhakaa jechuun gaafate. Gooftaan keenyas deebisee ani mootii akkan ta'e atumtuuni jettaa ani waa'ee dhugaa ragaa ba'uu kanaaf dhaladheeraa kanaaf gara lafaattis dhufeeraa dhugaarraa kan ta'e hunduu jecha koonii dhagaa jechuun deebiseef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 37. Gooftaan keenya dhaloota isaa addunyaa dursee abbaarraa dhalate osoo hin ta'in dubroo haadha keenyarraa kan dhalate dhalannaa isaa lammaffaa ilaalchisuun waa'ee dhugaaf ragaa ba'uuf kanaaf dhaladheera jedhe. Addunyaa kanarratti yoo dhalateeyyuu jireenyi isaa kan jalqabe gadameessa haadha isaa keessa yeroo bulu osoo hin taane dhalachuu isaa duras waaqa ture ta'uu isaa kabachiisuudhaaf immoo gara addunyaatti dhufeeraa jedhe. Philaaxoos laphee isaa jabaataa sanaan dhuga ba'umsa kana dhaga'uu akka inni hin barbaannes waan beekuuf dhugaarraa kan ta'e hundumtuu jecha koonii dhagaa jechuun itti dabale. Philaaxoos itti fufuun jecha dhugaa jettu yeroo dhaga'u dhugaan maalii jechuun gaafate. Deebii isaa garuu osoo hin dhaggeeffatiin gadi ba'ee Yihuudootaan ani balleessaa tokkollee isarratti hin argine jechuun dubbate. Qulqulluun Yohaannis afaan warqee
Philaaxoos deebbii gooftaa keenyaa osoo hin eegin gaaffii inni gaafate yeroo kan barbaadu ta'uusaa hubachuun harka Yihuudootaatti yoon kuffise wayya jedheeti jechuun dubbateera. Yaa Philaaxoos gaaffii gaafatanii deebbii isaa osoo hin dhaga'in ba'uun waan akkamiiti? Waan bilisan baasne xiqqoomsite osoo dhageesse ta'ee maal qaba? Dhaabbattee osoo dhaggeeffatte ta'es gaaffii kee dhugaan maali jedhuuf dhugaanis jireenyis daandiinis ana jedheesiif deebisa ture. Philaaxoos dhugaa kan ta'e isaan dhugaan maalii jechuun gaafate. Deebbii isaas osoo hin eegin gara laatti ba'e. Philaaxoos akkuma sarraa adda ba'een Yihuudootaan ani balleessaa tokkollee isarratti hin argine jedhe. Isaan garuu jabeessanii Galiilaarraa kaasee Yihuudaa guutuutti barsiisaa uummata ciiqa jechuun dubbatan. Akkas kan jedhaniif sababni isaanii guddaan kanaan dura namoonni jeequmsa kaasanii du'aan adabaman Galiilaa keessaa kan ka'an waan turaniif Iyesuusis Galiilaarraa ta'uusaa ibsuun Philaaxoos waan kanaaf caalaatti akka sodaa taasisuuf ture. Philaaxoos garuu nama Galiilaati jechuu isaanii yeroo dhaga'u nama Galiilaati jedhee irra deebi'ee gaafachuun Galiilaan bulchiinsa Heroos akka taate yeroo beeketti gara Heroositti erge. Innis yeroo sana Yerusaalem keessa waan tureef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 23 lakkoofsa 4 hanga 7. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti turtii gaarii galanni Waaqayyoof.